maashaallah minxaafii akkaan bareedaa ta'e kwaaliti qubatiin isaa meetira 3 garaan isaa meetira 2 fi majlisa aynuneemii hedduu kwaaliti ta'ee fi akkasuma carqin isaa illee hedduu namatti tolu boondidiin isaa boondidii maaladaa irraa hojjetame akkaan namatti toluu fi kana osniin jedhu original quality ta'e qabadhee sin dhufee jira minxaafiin kun illee gatiin isaa illee baay'ee jiddu galeessa gatii isaa illee beekuu barbaadan akkasuma ajjechuu illee ofeetan viidiyoo kee kana hanga xumuraatti like subscribe godhaa hanga xumura ilaalaa sin jira hedduu namatti tola akkasuma soofaa hedduu bareedaa ta'e fi original ta'e kan nam 11 ol teessisu akkasuma boondidii fi mukaan kan wal keessa dalagamee jiru carqii fi leezariidhaan illee wal keessa ta'ee jiru jechuudha hedduu bareeda akkasuma soofaan kun sultaan irraa jettee obboleettiin ta'ina majlisa ammoo asuma hadaama irraa viidiyoo kee kana gatumuraati like godhaa ilaalaa sinin jira hedduu namatti tola waa hedduu irraa argitanii hedduu irraa barattan. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh washamarka fune jaalatamtootaa fi kabajamtoota uummata Oromoo jirtu bakka jirtanitti nagaa fi kabaja kee asin bira jiraatu jecha akkuma argitan har'allee viidiyoo biraatti walitti deebinee jirra sinin jira akkuma baratame viidiyoo kee kana like gochuun seenaati warroonni maatiin naaf hin taane subscribe gochuun maatiin naaf ta'a warroonni maatiin naaf taatan hiriyoota keessanii share godhaa sinin jecha akkuma isin argitan viidiyoo biraatiin soofaa akkana jiru kana walitti deebinee irra sinin jedha maashaallah viidiyoo akkaan babbareedaa ta'ee fi quality ta'e akka isiniif gadhiisu akkasuma minxaafii hedduu bareedduu taatee fi turkii taate kana jechuudha minxaafii akkana bareedduu kanallee qabadhee dhufee jira jechuudha majlisa kana wajjin warroonni hordoftoonni zulaa emishoo taatan hundi keessaniyyuu viidiyoon akkana babbareeduu fi hedduu quality ta'e fi original ta'e isiniif gadhiifame jechuudha warroonni meeshaa quality meeshaa original akka qalbii kennaatitti nuuf dalagamu eessa argannettanii yaaddoftan yaaddoon isinirra hin jiru sababni isaa zulaan emishoo isiniif jirti isinin jira akkuma isin argitan kana majlisni kun majlisa abbaa 40 lafarra ol ka'inni isaa akkasuma aynuneemidhaa fi boondidiidhaan kan dalagame jechuudha aynuneemiin isaallee quality akkuma isin argitan kana maashaallaadha akkasuma boondidiin isaallee boondidii original akkuma isin argitan kana koottaame boondidii kana wajjin halaallu isinin jaa hordoftoota kiyya gara boondidii laalutti yoo deebine boondidiin kun boondidii originalidha boondidiin darajaa qaba akkasuma isin beeytan boondidiin konfartitu jira akkasuma kan faraffaramutu jira inni kun garuu boondidii originali maaladaadha jechuudha akkuma isin argitan kana xinilkaareen isaallee yookiin jabeenni isaa akkasuma hin faraffaramu quality originali jechuudha walumaa galatti boondidiin kun boondidii darajaa qaba jechuudha ka faraffaramu irraa gadi faraffaramu kumaan isatu jira konfartii kan jedhamutu jira konfartiin sun illee lallaafaa tokkiin jechuudha akkuma isboonji kan deebi'u akkasuma makaddaan isaa boondidii fi mukaan kan dalagame jechuudha kana kun boondidiidha kun muka jidduun kun ammoo bakkee mastaawutiin galu jechuudha akkasuma filafitii isaa aynuneemitu jira jechuudha majlisni kun majlisa hedduu original ta'e fi quality dha jechuudha beebtiraasin isaallee arat mazanidhaan kan dalagamte jechuudha akkuma isin argitan kana diizaayiniin isaa kun jidduun isaa kun jechuudha walumaa galatti kan aynuneemiidhaan dalagame aynuneemiin osoo jidduu isaa akkana baay'achuu baate gatiin isaa ni qannasa inni kun garuu guutuun isaa jidduun isaa guutuun aynuneemitu baay'ate maashaallah hedduu namatti tola hedduu originalidha aynuneemiin kun illee kan nam tokko haaphi kun jedhu tokkotu jira inni kun garuu akkasii miti aynuneemii original sibiila nusuu jechaadha namoonni meeshaa kana jaalatanii isinitti tole keessan na dubbisaa isinin jedha hordoftoota kiyyaa meeshaa akkana bareeduu fi meeshaa original kana isiniif dalayna jechuudha akkuma isin argitan koornarii lama qaba jechuudha akkuma isin argitan kana manni si baay'ee bal'aa waan ta'eef koornaa lama qaba jechuudha akkatti bareedu mee ilaalaa isinin jedha ofumaa keessanii ilaalaati masakara sinin jira meeshaan kun meeshaa original ta'uu fi ta'uu dhabuu isaa koornaa lama qaba sinin jira akkuma isin argitan kana meetiriin isaa meetira 12 saalonni si baay'ee saffii yookaan bal'aa ka ta'e waan ta'eef sababa saniif meetira 12 ajjattee jechuudha lafarraa ol kamsiisa abbaa 40maatii warroon abbaa 30maatiin dalasiifattan aynuneemiin abbaa 30maatiin hin bareedu osoo boondidii ta'e irra caala malee aynuneemiin hin bareedu akkasuma immoo akkaataan meetiriin isaa achirraa kaasee hangachiiti meetira 2 jechuudha jidduun siitiin illee meetira 2 namoonni tokko diqqishuun agatii tana akka meetira 2 taate jechuu dandeettanii garuu kan mattaramu zuuriyaa kanaan argitanii zuuriyaa kanaan asirraa kaasee asiin akkana deemee asiin akkana as deebee hanga asiiti jechuudha argitanii koornaan kamiyyuu meetira 2 sababni isaa filafiitii isaa laaluun qabdan xarzii isaa daarii isaa sallaaluu qabdanii akkuma isin argitan kana akkana fakkaata isinin jira achirraallee kaasee hanga asiitti meetira 2 walumaa galatti meetira 12 borroonni mana keessan magaalaa Shashamannee kana keessa jiraate isiniif mattara jechuudha yookaan ammoo keessattuu aynuneemiin kun hin gal waan ta'eef sirriitti mattaruu qabdan jechuudha saantii takkallee dogongoruu hin qabdanii itaansee gara minxaafitti yoo deebine minxaafiin kenna kun minxaafii turkii minxaafii original fi minxaafii quality taate jechuudha inni kun kan Afrikaadhaan muramee bahe jechuudha inni kun waan kan kaareen muramullee ni jira jechuudha inni kun garuu kan Afrikaate
jechuudha namoonni barbaadan hedduu bareeddi hedduu oriijinaaliidhaa fi kwaalitiidhaa furdoodhaallee namoonni isii tana barbaadan majlisa jidduu afaachuudhaaf baay'ee mijatti jechuudha akkasuma meetirii meeqa hojjettanii bal'inni isaa meetira 2 qumatiin isaa meetira 3 jechuudha minxaafii jidduudhaaf hedduu bareedde jechuudha hedduu namatti tolti lakki yoon barbaannu jettan inni kunniin kaareedhaan gurgurama jechuudha minxaafiin kun oriijinaalii hedduu bareedduu ta'e jechuudha inni kun lamaffaa isaa ta'e jechuudha lamaffaan isaa kun birri 2600 tokkoffaan isaa kun birri 4000 galteerti jechuudha namoonni barbaadan namoonni hajamtanii kinooti jechuudha akkuma san argitan kana oriijinaalii kun 4000 kun 2000 fi birri 600 jechuudha namoonni bitachuu barbaadan kana osinin jedhu kan lamaffaa dheedhee isin mul'ise kuni ka isaa gadiitu jira jechuudha ka isaa gadiitu jira forjiidiin tokko illee jira hedduutu jira innu darajaa qaba akkuma isin argitan kana baay'ee bareeda turkii ka jedhu kunu hedduu bareedaadha jechuudha akkuma isin argitan kana inni kunniin kan kaaree muramu jechuudha inni kunillee kan 2600 yoo barbaadan jechuudha kararii baay'ee qaba 2600 minxaafii baay'ee bareedaati isinin jedha minxaafii mana keessattuu kan fayyadamne irra jira hoggaa hedduu tureera jechuudha minxaafii bareedaadha kan 2600 kun jechuudha inni iyyuu hedduu bareedaadha akkasuma inni buleen kunillee 2600 turkii jedha argitanii duubni isaa jechuudha akkasuma inni kunillee birri 2600 jechuudha namoonni barbaadanii fi namoonni hajamtan isinin jedha akkana fakkaata taansee soofaadha jechuudha soofaan kun fi majlisni kun abbaan isaa garagara ishi soofaan kun jechuudha obboleettiin teena silxaana irraa jechuudha ruqiyyaa silxaana meeshaa kan kilaalladhu isinin jedha majlisni ammoo hadaamaadha jechuudha abbaan garagara majlisni hadaamaa ka soofiyaati jechuudha akkasuma soofaan kun ammoo silxaana biyya jedhamtutu jira boqqojjii fi osoo boqqojjiin hin gahin gara maraaroo saniin zooran jechuudha silxaana biyya jedhamtu kinooti asuma laalladhu sun jedha qaaliitiyaa soofa akkana bareedu fi oriijinaalii kana teebilii isaa wajjin haala kanaan baafnee fi jira soofaan kun nam 11 ol teessisaa karariin isaa kun alkooliidha kararii hedduu bareedu fi hedduu namatti toluudha jechuudha akkasuma ammoo karariin kunillee silveriidhaan wal keessa makame soofa akkana bareedu fi soofaa namatti tolu kana birri 100 fi 1010 qofaan fixattee jirti jechuudha ifama gatii majlisaa yoo isinitti hin himini majlisni meetiriin takkatti 24 jechuudha minxaafiin sun birri 30 shan jechuudha akkasuma minxaafiin sun 35 jechuudha soofaan kun karariin silveriin kun akkam akka bareedu laalamee fi keessanii fi akkasuma boondidirraa dalagama kwaalitiinatiin isaa moomatti akka hin xaraxarsiisu kan hin shakkisiisu akkam akka namatti tolu laalamee diizaayinii isaa kun inni kun leezariidha jechuudha akkasuma calanqisaan kun ammoo carqii walitti hodhamee waan jiruuf waan irraa bahuu miti waan shakkisiisu miti teebilitti yoo deebine ammoo teebilii akkana bareedu taana birri 18 dalagee fi jira miilli isii jalli sibiila jechuudha akkuma san argitan kana akkasuma diizaayiniin isii haala kanaan hojjetamte gubbaan isii illee akka itti bareedu meelaalaa sinin jedha haalaan namatti tola maashaallaadha gatiin isii birri 18 hojjetamteef jechuudha obboleettii teenya tana namoonni jaalatanii namoonni soofaa kana barbaadan jedha sin jedha akkasuma bishaan fedhellee hojii kee jala gadiin seenu sababni isaa lafarra ol rarra'ee jira waan ta'eef garuu hin naqqasisu hedduu bareeda maashaallaadha akkana fakkaata sinin jedha soofaan keenya kun karariin isaallee hedduu bareeda sababni isaa kararii adii manacha kaawsana soontaani kararii silvarii fi kararii alkoolii jechuudha hedduu bareeda soofaa kana namni hedduun jaalatee kararii kanaan irra deddeebi'anii ajajatanii garuu dhabamee jira dhumatee jira sinin jedha yoo booda dhufee malee viidiyoon kee akkana fakkaata waan gammachuun dhaggeeffataniif